dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu? Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessi keessan Firoomsaa Ayyalaa guyyaa har'aa wanta nama ajaa'ibsiisu wanta dinqii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een waa'ee nama waanan dubbadhu kanaa yookaan waanan isinitti himuuf ka'e kanaa information qaban yookaan immoo beekumsa gahaan qaban namoonni maaliif akka ta'e isinitti himuu nan jaalladha. Sababni isaas immoo namoonni baay'een hawaasni keenya beekumsa gahaa dhabuudhaan waan isaan utuu hin beekin godhanii wantoota tokko wantoota icciitii barri ammaa kun bara dhumaa ta'uu isaatiin kan wal qabate seexanni immoo durumaa kaasee wanta baay'ee hojjetaa waan tureef uumamarraa kaasee wanta ciggaasisaa waan hojjetaa tureef meerraa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa akkas jedha. Kitaaba qulqulluu keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Bineensa bakkee Waaqayyo Gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Dubartittiin immoo bofichaan nu ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaaba kanaa walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'inaa. Kanaa achi hin duutu jedheera jette. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan. Isin ija mukichaa irraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akka isin taatan Waaqayyo hin beeka jedhe. Dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uu isaa argitee ija isaa irraa kutattee hin nyaatte. Abbaan manaa ishee wajjin tureefis immoo hin laatte. Innis hin nyaate jedha. Har'a dubbiin ani isinii qabadhee dhiyaadhe waa'ee namoonni keenya beekumsa dhabuudhaanii har'a waa tokkoon isinitti argisiisuu jaalladha. Namoonni keenya biyya keessaa biyya alaa kiristaanonni akka waliigalaatti addunyaa kanarra jiranii yeroo ayyaana qillee yookaan ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajatanii muka Xmas yookaan immoo Kirismaas jedhamu mana isaanii keessa fannisaniiti argama dhaabanii jechuudha. Garuu guyyaa har'aa booddee namoonni kana argitan muka kana akkasiin bittanii mana keessan keessa hin dhaabne baay'ee nan abdadha jechuudha. Mee waa'ee muka kanaa tokko na ilaallu. Jalqaba isaarraa kaanee mee gararraa isaarra kan jiru yookaan gara mataa isaarra kan jiru kallattii mataa isaarra jiru wanta boci mataa isaarra jiru kun yookaan immoo suurri mataa isaarra jiru suura urjiiti jechuudha. Kallattii 5 qaba. Agarsiiftuu 5 qabaa jechuudha. Mallattoon kun mallattoo maalii akka ta'e gara dudduubaatti itti deebina. Muka kana immoo guutummaan guutuu isaatti akka argitanitti rog-sadeedha. Rog-sadeen immoo kan inni bakka bu'u waa'ee piraamidiiti. Waa'ee piraamidii kana yeroo kan biraa ni haasofna. Rog-sadeen kun fakkeenyaaf walakkaa ija isaanii harkaan qabatanii namoonni ija isaanii irratti yookaan fuula isaanii irratti rog-sadee isa kaasanii wajjin wal qabata. Dhaabbiin muka kanaas gaafa teessan ilaaltanii ijaarsa gimbii Baabiloon yookaan immoo gamoo Baabiloon wajjin wal fakkaata. Inni kan biraan immoo kan inni sitti argisiisuu barbaadu har'a urjiin mataa Xmas yookaan Kirismaasii muka kanarra jiruu fi wanta shiboo iftu kan fakkaatu itti naanna'ee dhandhasaarra jiru kana tokkoon suuraa kanarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti isarraan kan ka'e immoo bakkee isaatti wanti diimaa fi wanti immoo biqila mukaa yookaan immoo
firii mukaa kan fakkaatu inni itti jiru kun maal bakka bu'a? Jalqaba yaadadhaa deebi'aati. Waa'ee ija mukaa isan jalqaba dubbise sanasa waa'ee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 7tti wajjin ilaalle sana yaadadhaati sammuu keessan keessa naannessaa. Ammasitti warri dhaggeeffatoonni keenya warri dhaggeeffataa jirtan kana viidiyoo kana laayik sabiskiraayib sheer gootanii obboloota keessan biraan akka geessan isin gaafadha. Amma deebinee dhufneerra Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Egaa dhaggeeffadha. Inni mataa isaarra jiru kuni warri seexanoota yookaan hawaasi icciita'oon simboolii yookaan mallattoo godhanii kan isaan itti fayyadaman keessaa isa tokko ta'uusaa ragaa qabatamaadhaan isinittiin argisiisa. Inni kan biraan immoo wanti jarri kun godhan yookaan jaroonni kun hojjetan keessa waa'ee boficha seera uumamaa waa'ee ija muka isaan nyaatan sana dhaqaadhala. Mukichi guutummaansaa muka isa achi keessatti biqile iji muka sana isa hewaan kuttee nyaatte bofichi immoo isa itti maramee ifa laayit yookaan ibsaa kennuuf fakkaatee jiru sanadha jechuudha. Yaa obboloota kun mataa isaarra kan jiru urjiidha. Urjii sanatti immoo yeroodhaa gara yerootti mallattoo keenya jedhanii kan warri biyyi lafa hawaasonni icciita'oo yookaan warra namoonni lakkoofsaan waaman akka kitaabi keenya qulqulluun macaafi keenya qulqulluun mul'ata gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan mul'ata Yohaannis 13 lakkoofsa 18 lakkoofsi bineensicha namaaf hin dhaabata. Lakkoofsichis lakkoofsa 666 namni sammuu qabu kamuu lakkaa'ee bira ga'uu danda'a yookaan 666 warra jedhan bakka bu'a. Kanaaf namoonni keenya har'a kiristaanonni ayyaana kana qaban jedhanii muka kana akka isaan guyyaa har'aa booddee kanaa booddee akka isaan mana isaanii keessa hin dhaabne amantii guddaan qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu. Wanta baay'ee dhoksaa baay'ee qabadheen nan dhufa. Viidiyoo kana hundumti keessan sheer laayik sabiskiraayib koomentii nuuf godhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Toora feesbuukii toora telegiraamii firoomsaa ofiishaal tuubii irratti hin darba waan ta'eef kan dhaggeeffattan isin affeera. Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa gaarii. Barri kun bara nagaa bara quufaa isiniif haa ta'u. Waaqayyo hama kamirraayyuu sinaa eegu. Jiraadhaa horaa bulaa maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.